السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتو كبجمتوتا في هردفتوتا ماتي channel كياتك بقدي بتني قرأت channel كيات الأفتن جوهر أس فيديو باي بريدو في كانت تجمد دن تكو إسنيف كبر إدو فينجرا application هجي أونلاين إرا هجي شلون ديسن كرا موبايل كاردي كيسني في كرا دولار يمكن ما USDT الآن كان إسنيف كفل جتورا application كان أكم تينا كبوفتني في أكم تينا كجل مفتني هجي تاني اللي تكو وانا سنتي أجر سيسوف فيديو كان لايك جوتشون إجلا وري ماتي channel كنيا إنتاني مو سبسكرايب جوتشون فيديو وانا كسي يروح هندقتي أرجتني في يوكي يروح باي جتين اسمه هجدوف سبسكرايب جوتشون ماتي channel كنيا تاسين جل أما كلتو من جرا فيديو جركا مال جوتو جرا تليجرام application كيسنين رفتو application كان أرجتشون أف تليجرام application كيسن أرجت أفتني بودي مال جوتو كيا ملتي ميديا جتني سيرشي نجوتو يجوا بكا ملتو سيرشي رتي الكنا بكا هن بقول أمال جوتو كيا ملتي ميديا جتني سيرشي نجوتو يجوا حالا كناتين أكادن أنا برد سكنتي سرارتك كان اللي وسو هنا بسين حالا كناتين قلتو سببين إساس إسني فيديو وان إيسودن دوف حالا كناتين أرجع برستني بودي channel كان إسني دفع إسرتل تقطعان channel سنة join نجوتو يجوا erga channel sana join gotani bodde bakka kanate akkuma argitan game taphachuu fi nama affeeruu qofaan birri hojjedha kan jedhu bakka kanaan jira isarratti al tokko tuquudhaan linkii app link kan jedhu bakka kanaatiin linkii sanarratti al tokko tuquudhaan application isa download ni godhattu erga application isa buufattanii bodde ni seentu jechuudha al tokko haala kanaatiin keessa ni seentu haala kanaatiin isiniif ni fida earnimoonii kan jedhu bakka kanaan jira daddabarsitanii dubbisuu yoo barbaadan dubbisuu dandeessu yoo barbaadan ni dabarsu sana bodde bakka kanaatiin mallattoo xiyya gara fuulduraatti nu dabarsu tokko jira isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha kana bodde bakka kanaatti barreeffama kana dubbisuu ni dandeessu kana bodde maal gootu bakka kana I agree kan jedhu bakka kana jira isarratti al tokko ni tuqxu kana bodde haala kanaatiin email isin bilbila keessan irraa qabdan yookiin Google account isin bilbila keessan irraatii qabdan isin filachisa jechuudha kana keessa kan barbaadan filachuudhaan Google keessan keessa tokko isaatiin ni seentu jechuudha kana bodde erga seentanii bodde maal godha bakka kanaatti allow kan jettu ni jirti notification akka allow isinii godhu godhachuu dandeessu ani fakkeenyaaf allow godheen bira darba haala kanaatiin isiniif banamaa jechuudha erga haala kanaan isiniif banamee maal gootu jalqaba irratti akkuma dhuftaniin bakka kanaatti scratch it kan jettu bakka kanaan ni jirti ishii irratti al tokko tuquudhaan bakka kanaatti ani hojjedhee waan bira darbee jiruuf naaf hin fidu akka isin scratch gootanii kun immoo akka isin haqxan isiniif fida jechuudha akka waan mobile card irraatii haqxanii guuttanitti wanti haqamu tokko bakka kanaaf isa haquudhaan maal godha coin dhibba tokko isiniif kenna jechuudha sana booddee erga haala sanaatiin coin dhibba tokko isiniif kennee booddee maal gootu bakka kanaatti survey offers kan jedhu jira app task kan jedhu bakka kana jira bakka kanaatti applicationota garaa garaa buusuudhaan coin irraa argachuu ni dandeessu yoo barbaadan immoo bakka kanaatti playtime games kan jedhu bakka kana jira bakka kana play now kan jedhu bakka kana jira isarratti al tokko tuquudhaan play to earn ni jira wantoota kana sadan dubbisuu ni dandeessu sana booddee continue kan jedhu bakka kana jira isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha kana booddee haganni load godhuutti ni eegdu erga load godhee booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa bakka kanaatti agree and continue kan jedhu bakka kana ni jira isarratti al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti ni dabarsu jechuudha kana booddee bakka kanaatti ammaanaan there are no apps available to you as the moment nu jira amma application buusee ittiin fayyadamuu danda'u application active ta'ee jiru amma hin jiru kanaaf maal godha duubatti nan deebi'e jechuudha application kana dura buusee qabamoo yoo jiraate fakkeenyaaf bakka kanaatti apps kan jedhu jira bakka kana active kan jedhu jira application kun application ani duraan buusee rodha jechuudha application kana buuseen taphachaa waan hin jiruufidha haala kanaatiin naaf jechuudha applicationota garagaraa download gootanii kaatanii ittiin taphachuu ni dandeessu jechuudha bakka kanaatti top offers kan jedhu ni jira isa sana booddee app task kan jedhu keessatti tuquudhaan applicationota kan barbaadan bakka kanaatti download godhachuu ni dandeessu kana booddee bakka kanaatti accept kan jedhu jira isarratti al tokko ni tuqxu kana booddee kun akkuma argitan you just receive reward jedhee use coin dhibbaaf afur naaf kennee jira jechuudha kana booddee maal godha bakka kana mallattoo x kan ofirraa qabu ni jira kana booddee bakka kanaatti coinota garaa garaa kan isiniif kennan applicationonni ni jiru jechuudha applicationin kun guyyaa lamaaf kan hojjetu kun bakka kanaatti ilaaluu ni dandeessu inni kun sa'aatii tokkoof kan hojjetudha bakka kanaatti bakka coin isaarratti al tokko ni tuqxu coin isaarratti al tokko tuqxanii booddee maal gootu bakka kanaatti haala kana maal akka gochuu qabdanii fi akkamittiin akka irraa argattan tokko tokkoon kan isinitti argisiisu ta'a jechuudha level 10 complete ni gootu game kana taphachuudhaan level 10 irra gaafa geessan coin 72
kan argattan ta'a jechuudha. Level 20 yeroo geessan immoo coinii 109 argattu. Haala kanaatiin deemtanii levelii 300 irra gaafa geessan coinii 1300 ni argattu. Kana booddee maal gootu gara gadiitti get jedhee bakka kanatti coinii safaana kan isiniif kaa'u jira. Isarratti al tokko tuquudhaan gara fuulduraatti isin dabarsa applicationii isaa download godhachuudhaan applicationii sana yeroo isin taphattan geemii sanarratti maal ta'a coinii isiniif lakkaa'aa ni deema jechuudha. Kan biraan maaltu jira bakka kanaatti gara gadiitiin ni dhuftu streaks kan jettu bakka kana ni jirti. Ishee irratti dhufuudhaan maal gootu guyyaa guyyaatti seentanii complete streak kan jedhu ni jira. Isarratti tuquudhaan adsii garaagaraa yookiin beeksisa garaagaraa isinitti ni fida. Beeksisa sana ilaaluudhaan guyyaa guyyaatti coinii ni fudhattu. Gaafa guyyaa torba irra geessan bakka kanaatti kun akkuma argitan win extra jedhee bakka kanaatti coinii 100 isiniif kaa'eera. 100 coinii akka isin coinii sana fudhattan isiniif kaa'a jechuudha. Sana booddee erga coinii guyyaa torba irra dabartanii booddee guyyaa torba irratti bakka kanaatti scratchii isiniif fida yookiin immoo waan haqxan isiniif fida. Haqxanii waa argattu jechuudha bakka kanaatti. Sana booddee guyyaa 15 guyyaa 30 guyyaa 60 guyyaa 100 fi guyyaa 500 jecha coinii illee hammam akka isin argattanii fi faayidaa isin argattan faana isiniif ni kaa'a jechuudha. Sana booddee haala kanaatiin hojjettanii irraa argachuu ni dandeessu. Kan biraan maaltu jira bakka kana invite kan jettu bakka kana jirti. Namoota affeeruu dandeessu. Bakka kanaatti linkiin isiniif ni kennama. Linkii kana bakka kana al tokko tuquudhaan koppii ni godhattu. Yoo barbaadanis immoo sooshaal miidiyaawwan garaagaraa bakka kana ni jiru. WhatsApp irratti, Telegram irratti, Facebook irratti, Instagram fi kan barbaadan irratti share gochuu ni dandeessu jechuudha. Bakka kana tuquudhaan maal argattu isin nama tokko yoo affeertan coinii 400 argattu jechuudha. Namichi isin affeertan sunillee akkasuma coinii argata yeroo linkii keessaniitiin seenu jechuudha. Kana booddee maal gootu bakka kanaatti redeem kan jedhu jira. Isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Karaa kam akka baafachuu dandeessanii fi akkamittiin akka baafachuu dandeessan kan isinitti agarsiisu jechuudha. Bakka kanatti bakka kana mobile recharge kan jedhuu fi Binance USDT kan jedhu jira. Namoonni Binance qabdan karaa Binance coinii keessan kallattumaan baafachuu ni dandeessu. Coinii 500 irra yoo geessan USDT 0.05 baafattu. Coinii 1000 irra yoo geessan USDT 0.1 baafattu. Coinii 2500 gaafa geessan USDT 0.25 argattu. Coinii 9800 irratti USDT 1 argattu. Coinii 48 irratti immoo $5 yookiin USDT 5 argachuu ni dandeessu jechuudha. Karaa mobile cardii baafachuu barbaadan immoo bakka kanatti mobile recharge kan jedhu bakka kana ni jira. Itiyoo Telekomii fi Safaricomtu jira jechuudha. Bakka kanarratti warra Itoophiyaa ta'anii fayyadamaniif Itiyoo Telekomii fi Safaricom haala kanaatiin isiniif ni fida. Itiyoo Telekomii irraa baafachuu barbaadan coinii 450 birrii 5 baafattu. Coinii 850 birrii 5 baafattu. Coinii 8500 Itiyoo Telekom irratti birrii 100 kaardii abbaa 100 baafattu. Safaricom irratti immoo coinii 8500tiin kaardii abbaa 50 baafachuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kaardii abbaa 5 baaseen isinitti agarsiisa. Karaa kaardii baafachuu hin barbaanne garuu isiniif mirkaneessuuf yookiin immoo akka hojjetu isiniif mirkaneessuuf jecha karaa kaardii baasa malee ani karaa USDT kan hin barbaadu. Al tokko bakka kanarratti ni tuqxu. Kamiin akka baafachuu barbaadan erga filattanii Safaricom fi Itiyoo Telekom kaardii abbaa meeqaa faana erga filattanii booddee bakka kanatti al tokko ni tuqxu. Kana booddee bakka kanarratti lakkoofsa bilbilaa keessan guutaa isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa keessan ni guuttu. Haala kanaatiin ammaan guuteen jira lakkoofsa bilbilaa koo. Lakkoofsa bilbilaa koo guutee osoo next hin godhin dura garuu maal gochuun qaba? Baalaansii kiyya isinitti agarsiisuun qaba jechuudha. Baalaansii kiyya kun akkuma argitan kan ani irraatii qabu birrii tokkodha jechuudha. Birrii tokko irraan qaba. Amma yeroon withdraw godhu immoo birrii meeqa akka naaf ta'u waliin ilaalla. Amma kana booddee erga lakkoofsa bilbilaa kiyya haala kanaan barreessee booddee next kan jedhu jira. Isarratti al tokko nan tuqa jechuudha. Kana booddee maal na gaafata bakka kanatti confirm reward kan jedhu jira. Lakkoofsa bilbilaa kiyya bakka kanatti naaf ka'a. Mobile recharge birrii 5 Itiyoo Telekomidha. Kan haga sa'aatii 48 turuu ni danda'a. Akkasumallee lakkoofsa bilbilaa keessan al tokko kanatti connect gootaniinan akkaawuntii kan biraatiin walitti connect gochuu hin dandeessan yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa tokkootiin akkaawuntii 2-3 fayyadamuu hin dandeessan isin jedha. Kana booddee maal gootu bakka kanatti confirm kan jedhu jira. Isarratti al tokko ni tuqxu jechuudha. Kana booddee request submitted nu jedhee birrii 5 Itiyoo Telekom irratti hinnaaf ergama. Haga sa'aatii 48 turuu ni danda'a. Obsaan ni eegdu jechuudha. Haga sa'aatii 48tti haga inni isiniif ergamutti obsaan ni eegdu jechuudha. Kunoo bakka kanaatti yeroo isiniif ergamu maal ka'a bakka kanaatti paid kan jettu isiniif ni dhufti jechuudha. Kan koo amma naaf ergamee jira. Yeroo isiniif ergamu maal godha bakka kanaatti paid sa'aatii 48 jedhamee daqiiqaa tokkollee hin geenye isa dhugaa isinitti himuuf daqiiqaa tokkollee hin fudhanne. Akkuma ani withdraw godhee xumuran miseejiin isaa naaf galee amma baalaansii kiyya deemeen kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Kana booddee maal goona bakka kanaatti baalaansii keenyan ilaallanna.
kun akkuma argitan jalqaba birrii 1 fi saantiba 0.1 kan ture birrii 6 fi saantiba 0.1 ta'e birriin 5 naaf dabalamee jira jechuudha. yoo barbaaddanis meseejii keessa seenee isinitti agarsiisuu nan danda'a. Meseejii keessa al tokko ni seenna. Kana booddee kun akkuma argitan daqiiqaa tokko erganaaf ergamee daqiiqaa tokko jira. Kun yimuluu keessa ni seenna. Yimuluu keessa erga seennee booddee kun akkuma argitan birrii 5 naaf ergamee jira jechuudha. Warri Amaariffa dubbisuu dandeessan Amaariffa bakka kanaatti dubbisuu ni dandeessu. Isinis haala kanaatiin hojjettanii karaa moobaayil kaardii keessanii fi karaa USDTtiin warri barbaadanis karaa USDTtiin baafachuu ni dandeessu. Haala kanaatiin irraa hojjechuu ni dandeessu. Application isaa yoo barbaadan linkii isaa description boxii jala isiniif nan linkaa. Yoo barbaadan immoo Telegram channel kiyyarraati argachuu ni dandeessu jechuudha. Viidiyoon kun akka isinitti toleeruun qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti toleera ta'e like gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.